bakki kanatti kaballaa gurratti guute kabalee namni innaan naqee qaadii abaluna kabalee innani qabamee gaafatame namichi inni kabalee sun kabalteettaa haadha sii kabalee reede kabaltee kabale amma namichi kabaleeraa jedhee amane kuni fira qaadiiti juwaan immoo gowwaadhaatti beekamaa firan qabu sigalee gowwaan silaa firan qabu utuma qabaate iyyuu namni fira kooti miti jedha maaliif beeyta atumti mataan ganke yoo namni wayi gowwaan jiraate an fira isaati jettee himattu nama biraa barbaadattee ollaa himatta yookaan muka balbala kee jiru iyyee mana keenya maal muka akkanaa balbala keenya dhaabate jette malee namicha isa obboleessa keessa gowwaa sana himattu atumti mataan kee akkanuma akkanaami in baqatta jechuudha yoo inni hattuu ta'es hin baqattaa bara sigalemi yoo nama waa balleessu ta'es baqatteetii muka balbala keetii yookaan ollaa baajoo bir tokko jettee himatta malee abadan namicha isa gowwaa fira keetii sana himattu bara kanaaf gowwaan fira dhabe innaan egaa qaadiin akka jedheeni si eega kabaltee jiraatte diinaara 20 dhaqee fidii fi qottuu jedheen jedheetii ijaani jedheen amma namichi kan kee firaa miti diinaara 20 fidaa jedhee deem juwaan kee hin taa'e gowwaa miti taa'e diinaara 20 isa kabalame kaffaltii kabalame fudhachuudha hin taa'e inuma taa'e araqee guyyaa sana nabshaaloo benatti fakkaata ol ka'ee daanya'e ajaansitti maddaa jedhe maa inni daanyaatti siqee kaballaa fuudhee gurra isaaniitti amma kabalame sana shaaw itti godhe innan qaalichi maal jennaan yeroo inni dhufe fudhadhaa jedheetanii eega kaballaan koo 20 baase 20 itti isin fudhadhaa gizee isin dhuftee jedhee daanyichi qaadii kaballaa gurra isaaniitti guute sigalee hojii isaanii amma adilii dabsuun eessatti deebite gowwaallee abbaatti deebiftee jechuudha laal adilii jechuun afaan arabaatti adilii afaan arabaatti jenne ayyee afaan oromootiin maa inni ulamaan hoggaa himan achumarraa sudhanna wadcu kulli shay'in fi mawdicihi laa'iqi bihi min gayri ziyaadatin walaa naqsin nama hedduun gaafadhe afaan oromootti adilii jechuun wanni takka hoggaa afaan tokkoon dura dhufte namni afaan san irratti hirkatee deema malee afaan tokkoon dura hin dhufne haqa jechuu haqnummaan kun afaan arabaati haqa jechuunis afaan arabaati adli jechuunis afaan arabaati dhugaa jechuu dhugaa jechuu miti lakkibbo dhugaa dubbatisaa dhugaa jechuu jechuuni faallaa kijibaa jechuudha faallaa kijibaa jechuudha kuni bari hin kijibne wal caachise mal wal caachiseetiyyi waajjira haqaa guja mal jechuudha maa waajjira haqaa jechuun maal afaan oromooti maal taate booti waajjirri afaan oromooti haqni afaan arabaati waajjirri bar waaqa jira jechuu bar inni bar ragaa rabbiitiif inni hundi mataan isaa waaqa jira waajjira miti bar inni silaansaa kaateen haasichaa waaqa jira bakka mana murtii jechuu bar waajjira jechuun bakka adiliin keessatti hojjetamtu jechuu bar maqaanumtis afaan oromoo keessatti isiin hin bareeddi maaltu bareechiseeti waaqa jira maqaa namaa naannoo keessatti naannoo wallaggaa kanatti maqaa waaqa jira hedduu moggaafatee qabdi oromoon hattaa namumti waaqeffataanu hedduu moggaafatee qaba waaqa jira waaqa tole waaqa gaarii ilaal dhaggeeffadhu ilaal waaqa tole waaqa gaarii waaqa jira sigalee waan akkana baay'ee isaa jira hamdii isaa waan akkana isaa baay'ee isaa jiru amma miizaana gujennu madaala gujennu achitti kottula madaala kiiloo asin irra kaane asin adli jechuun wal qixxeessu jechuudha adli jechuun madaala lama kan inni tokko kan kee ta'e inni tokko kan kee hin ta'in akka kan kee ta'e itti lachuu wal qixxeessu kan isilaallee jibbaa jirtu wal qixxeessu wal qixxeessu jechuudha gaaf tokko aliyyii ibnu abi taalibi gama tokko irra mizaansisanii osoo hin ta'in beeki gaafa gam tokko caalchifte gam tokko irra mizaansifte wal qixxeessu eenyuun lola kamiin keessatti akka ta'e beeku aliyyiin nama wayii kuffise aliyyiin nama wayii kuffise darbatee kuffise jennani gabaabaadha humna qaba heddummoo kuffisee ka'ee hinnan achitti seefiidhaan himma irraa fuudha jedhu namichatiin achi ciifte hittoo jetteetti tufte aliyyiitti hin dhiise maal jennaan sila rabbii jechanii janii haqqii balleessite jennaan ani si galaafachuu deemaa jira amma immoo inni sitti tufnaan ajjeeftee rabbinaan jedhe yoo jedhe irra dhaabbate iddee hamtuutti lola keessatti bakka jabduu kanatti
sadarkaa bakka kanatti of qabuu geessifte laal amantiin sadarkaa bakka kanatti of qabuutiin bakka lola keessatti illee of qabuutiin Umar ibn al-Khattabi yaa Sa'ad injifannoon adliidhaan dhufti yaa Sa'ad ibn Abi Waqqaas gaafa fursitti ergu yaa Sa'ad biqilaran ejjetin yaa Sa'ad adlii eegi muka hin murin yaa Sa'ad manguddoo umriin gurguddaa ittiin dubbatin yaa Sa'ad manneen amantii kiristaanaa ittiin dubbatin karaa sanan gorin irraa maqi yaa Sa'ad gadaamii bakka ummanni seenee waaqa isaa gabbaratu achirraa waraana kee qabe yaa Sa'ad si'ee